Obboloota koo arramoo waa tokko isiniif himaa. Akkuma argaa jirtan obboleettiin keenya kuni kushiinaa keessa jirti. Yeroo kushiinaa keessa jirtu kanatti kophaa isheeti kan jirtu bilbilli biyya irratti bilbilameetu manni kee si jalaa diigamee jedhanii itti himanii na viidiyoo irratti ergamee jedhanii yeroo kanatti baay'ee tokko rifattee gaggabdee kuftee jedhan. Liqa warra itti dhiyaatu immoo ijoollee ollaashiiti kan yaamamanii achitti waan kana dabarsanii ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube Yeskaalichi jalatti argamtan bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Egaa obboloota koo har'a waa tokko isiniif dhaamaa. Dhaggeeffadhaa hanga dhumaatti viidiyoon kiyya kun isin fayyaduu danda'a. Keessattis immoo waa ta'e barachuu dandeessu jedheetii yaada. Yaa ta'u malee egaa waan ta'eef ta'ee hundumti keenyayyuu miidhaa ni qabna. Osuma beektanii miidhamnee jirru keessi keenya madaa qabu, keessi keenya qusulii qabu, kolfinee taphanneetuma dabarsina malee namni hundumtuyyuu namni madaa garaadhaa dhabe hin jiru. Yaa ta'u malee immoo xaartee gubattee micayyoon tuni waggaa 8 yoo xiqqaate waggaa 8dha. Mana baay'ee bareedaa kan ijaarratteedha jedhanii ijoolleen akka dubbatanitti micayyoon tun amma ammaatti sammuun ishii dhukkubsataatii jira jedhanii dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaan nyaatte. Maaliif nan beeka. Yaa ta'u malee immoo waan akkanaa kana gaarummaaf jedhaniituma dhiisudha. Gaarummaaf jedhanii dhiisudha malee yoo dhiphistee yoo boossee yoo bakka ijoollee baay'een ni beektu. Micayyoon takka amma asitti Dubaay kana keessatti isheellee biyyumatti waggaa dheeraa hojjettee isaan booda waggaa dheeraa hojjettus wanti ishiin hojjette manni ishii jira beektu. Baay'inaan ijoolleen biyya arabaa jirtanii hundumti keenya hin beeknaa jechuudha. Kanaafiyyuu kilooriksii dhugdee micayyoon. Kanaafuu obboloota koo waan akkanaa kun gaafa isin mudate si fayyaa qabaadha. Fayyaa qabaattee koo ati aftaamidha dhugaa dubbachuuf. Har'a nama meeqatu hojjetee of jijjiiruu hin dandeenye. Nama meeqatu harka hin qabne, nama meeqa luka hin qabne. Tamasgeen jechuun waaqa gaddisiistee jechuudha waan akkanaa kana ofirratti raawwatte jechuudha. Kanaafiyyuu fayyaa qabaattee miila ija qabdaa. Fayyaa guutuu qabeenyi hin argamti qabeenyi fixeensa hin dhabamtis hin argamtis. Kanaafiyyuu kanaaf jettanii tarkaanfii lubbuu ofiit irratti gochuun gocha akkanaa kana ofirratti raawwachuun gaarii miti jedheetii yaada. Kanaafiyyuu hundumti keessanuu dhugaa dubbachuuf namoonni akkana yoo jiraattan bakka hin jiru miti ijoollee baay'eedha. Nama baay'eedha. Kanaafiyyuu please ijoolleen keenya dhugaa dubbachuu fi anillee waan akkasii na mudatee waan jiruu fi waan akka natti fakkaanne dhugaa dubbachuuf hundumtuu gaarummaa fi jedhee itti dhiise. Kanaafiyyuu beektanii fayyaa qabaattan taanan ni argamti. Namni qabeenya wajjin hin dhalanne xaareetuma fide waan ta'eef xaarte fidee qabeenyi si finne waan ta'eef situ fide waan ta'eef ati waan jirtu bakka san hojjettee lammata bakka takka jettee waaqayyo humna sii kennaan koo humna sii kennee hojjettee fidee humna hin qabne yoo dhibamtuu taate ji'a takka lamaayyuu warra hojjetee gadi ilaala. Tamasgeen anatu hojjetee fidee bade. Okay, ammas immoo nan hojjedha fayyaa guutuun qaba. Kanaafiyyuu warra micayyoon tun dhukkubsattee isin jedha. Kanaafiyyuu waan tokko namatti himanii tasgabbiidhaan yookiin namni keenyas beektanii amma fakkeenyaaf ijoollee tokko waan akka rifachiisuu waan akka bakka ati fageenya teessee yookiin immoo waa'ee maatii keetii gaafa sitti himanii namoonni keenya sirrii miti beektee qassiidhaan gorsa namni tokko amma fakkeenyaaf tarii micayyoon sun rakkattee itti dhufuu dandeessi beektanii rakkattee rakkina keessaa baatee waan kana godhattee tamasgeen galuu dhafanii tamasgeen amma nan bayyadadha jettee gaafa waan akkanaa kana dhageessutti dhagaamuu danda'a. Garuu namni hedduu suni waan akkanatti itti himu beektanii waanuma fe'ee yoo ta'e waanuma xiqqoo yoo soo ta'e namni hin rifata. Bilbiluu gaafa biyyaa isinii bilbilamummaa bakka waan rifaatu wayii waan natti fakkaata nan rifadha dhugaa dubbachuuf. Kanaaf waan akkanaa kana gaafa namatti reemtanii akka gorsaatitti akka bakka namni sun hin rifannetti tasgabbiidhaan
namatti himuudha malee akkanattis namatti himuun gaarii miti. Garuu immoo haa ta'u malee immoo nama tokko tokkotti beeksisanii namni xiqqoo ishii hin jiraa miti. Kanaaf sammuu keessan of eeggannoo gochuun gaariidha jedhee yaada. Bayee takka garaa nyaatte si dhugaa dubbachuuf gaafa seenaa kana dhaga'u hedduu takka garaa nyaatte. Kanaaf haa ta'u malee immoo injiru ijoollee baay'een hiriyoonni kiyyallee warreen akkasitti dhaban hin jiru. Aaranii boo'anii inuma callisanii yoo inuma hojjetataa jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu tarii kana caala immoo waan xiqqoon tokko guddaa sii ta'uu dandeessi. Hojii waaqaa hin beekanii jechuudha. Kanaaf waaqatti gaddisiisuu ta'a. Kilooriksii dhuguu biyya ormaasitti waan hin taane ofirratti raawwachuu waan akkana kana sirrii miti. Tasgabbiidhaan obsaan waaqa kee gaafa eeggattee hundumtuyyuu hin darbu wanti hin dabarre hin jiru jechuudha. Innaa kanaaf iyyuu obboloota koo warreen biyyaa hambaa keessa jirtan hundumti keessanuyyuu waan tokko gaafa dhufee waan hin deebine tokko sammuu kee of hin dhukkubsin sii galee waan hin deebine tokko waan duubatti hin deebine tokko namas ta'ee maalis ta'ee bakka hin deebi waan ta'ee sammuu kee of dhukkubsuu caala immoo beektee sammuun namaa kun hin danda'u. Bakka aarirraan kan ka'e ijoollee meeqatu dhugaa dubbachuuf dhukkubsataa ta'e. Kanaaf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha isiniin jedha asumarraanii. Egaa seenaa Micayyoo suni garaa nama nyaata. Garuu immoo hundumti keenya iyyuu ni qabna waan akkasii dhugaa dubbachuuf. Anatu fide waan ta'eef, anatu hojjetee fide waan ta'eef homaa natti fakkaata. Galata Waaqayyoo har'a fayyaan qabaa nan hojjedhaa. Nan argadhas. Garuu immoo hanga fayyaa qabdutti waaqa kee hin gaddisiisin. Tamasgeen waan ta'es kan hin ta'iniifis tamasgeen. Khalas namni tokko harka qabaatee luka qabaatee deemuu danda'ee humna qabaatee waan beeku bin boochanii bakka miidiyaa irratti illee boo waan akkasii kan hin jiraamte waan akkasii kanarraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Anarraa dhugaa dubbachuuf namni tokko bakka beektanii isin jedhee taa'ee namni taa'etu nyaachuu bari tokko gaafa hojii deemii yookiin immoo hojii sanitti bobba'u baay'ee tokko ofitti gadda. Miidiyaa irratti dhufee boo tarii harkaaf miila siin qabdaa hojjettee nyaatuu nama dandeechuudha nama humna qabduudha. Odoo dulloomtee isaa odoo naafattee isaa harkan qaba hanga luka qabutti hanga harka qabutti hojjedhee nyaachuu kanan danda'u hojjedhee nyaadha. Garuu immoo namni hojjetee nyaachuu hin dandeenye okay. Garuu namni hojjetee nyaachuu danda'u tokko miidiyaa irratti dhufee boo'ee kana rakkadhee jechuun sheemidha. Dhugaa isaafiyyuu cubbuudha beektee hanga humna qabutti hanga luka qabutti hojjedhee nyaachuun dirqama. Kanaaf waan akkanaa kanarraas Waaqni nu haa baraaru. Kanaaf iyyuu ijoolleen keenya amala akkanaa nama lattifatina akka amala micattii kanaa isiniin jechuu barbaadetanii dhugaa dubbachuuf isheetuuf miidhe malee miidhaa ofirraan geesse malee micattiin sun garuu malee lafa dhooftee hiriyaan ishii takka akka dubbattetti homtuu bira hin jiru. Ergasii madaam ishiin yaamtee ishee bira deeme isaan booda kushiina keessa kophaa isheeti kan jirtu garuu malee lafa dhooftee rifatte. Kuni kin beektanii namoota baay'eedha waan ta'eef ijoollee baay'eedha waan ta'eef nama tokko lama hin qabu. Kanaaf nama tokko lama oduu ta'ee okay. Nama tokko lama miti hundi keenya waggaa meeqas hojjenne waggaa meeqas namoota meeqamme tamasgeen. Annaa akkasiniin jedha obboloota koo waan akkanaa kana ofirratti raawwachuun aaruun boo'uun gaarii miti isiniin jechuun jaalladha. Annaa akkasii isiniin jedha. Egaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa isiniin jedha. So warreen immoo gaafii wayii gaafattanii asirraa nuu dhaggeeffattan ta'e waa'ee kaleessa viidiyoo tokko hojjedhetti waa'ee Saudi Arabiyaa seera mootummaan haaraa amma baasisiniin jedhe irratti warreen nu maxxansinaan jettanii isiniif maxxansaa Facebook isaanii jechuudha. Facebook isaanii follow godhattanii isaan hordofuu ni dandeessu. Linkii isaanii isiniif hankaa linkii barreeffama na barreessisan jalatti isiniif hankaa achirraa ni argattu jechuudha. Ta'anii linkii san gadi qabdanii gaafa achi dhaqxanii ni argattu jechuudha. Warreen gaafii na gaafattanii yoo isiniif deebisa isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa tura.